Miskina. Rakkoon qabu. Amma bilbila kiyya siifin ergaa bilbila kiyya siif godhattee ani siifin bilbilaa atis naa bilbiltaa akka obboleetitti gizuma hundaa'u si bira dhaabbadhaa. Akkuma beekamutti gargaarsi uummanillee gargaarsa siif godha. Miidiyaa tokko tokkollee dubbisuun ture. Miidiyaallee dubbisuun ture akka si dhiyeessaniif jechuudha. Gargaarsi kan kee akka Oromoo qofatu osoo hin taane akka Itoophiyaatti akka deemu waan barbaaduuf nama hedduutu Oromoo bichaa osoo hin ta'in ijoollee hedduu namoota hedduu sabaaf sablammii hedduutu si gargaaru barbaada. Si bira dhaabbachuu barbaada si galee. Kanaafuu akkaawuntiin akkuma beekamutti akkaawuntiin amma banamee uummanni ni beeka. Ustaazota imaamota ganda saniitiin kan akka abbatti kan akka haadhatti bira dhaabbatu jiraniin akkaawuntiin banamee ni beektan kan nama keenya akkaawuntii yoo maqaa isaatiin banamee irra namni maallaqa kanna ni beektanii miti kana hundi keenya waan beenu obboleeyyan isa malee xixiqqaa lamaatu jira maqaa isaaniitiin isaan sadeeniin akkaawuntiin haa banamu isa akkaawuntiin banamee hundi keenyaa Khalid bira dhaabbannaa jechuu barbaada Khalid akkuma beekamutti ijoollee xixiqqoo ijoollee lama isa waliin jiranii mee isa jiran ijoolleen obboleeyyan kee xixiqqoon Ijoolleen ala jirti gabbaan. Okay. So akkuma beektanitti abbaan isaa asuma isiniif gaafadhe deengaddalee gaafadhee ture asuma irratti gaafadhara deebisee jechuun warran dhageenyeef. Khalid abbaan keessan isin gargaaraa jira? Yaaran jiru. Erga harmeen kan kee gaafa dhukkubsatu isii itti himtanii bilbiltanii? Duraan harmee sammalee namni gargaarsa isin godhu ni jira? Hin jiru wallahi. Harmeen too maal hojjetu turte? Naman dhageenye dheengadda baay'isawii gaafachuun ture naman dhageenye yoo jiraattan. Dubbaddu Khalid. Sana dubbachuu jirtaa? Harmeen kee maal hojjetaa isin guddisuu turte? Suuqii shaqaxa. Abbaan keessan takka isin gargaaree hin beeku? Hin beeku wallahi waa takka. Amma ijoollee tana ka guddisu si malee namni biraa hin jiru jechuudha miti namni si gargaaru. Guys, gaaffii hedduu gaafachuun barbaanne miidiyaa irratti akka dhiyaate waa hunda dubbachuu barbaada maaliif jennaan? Maaltu isa baaseenna? Dheengaddalee gaaffii isa gaafadheen ture just miidiyaa biraarratti bahee wanta hunda dubbatee mucaan nama sodaatudha nama akkasitti ofirraa dubbatu miti nama callisaa wayiiti isin galee nama miidhama qabu gisee laaluuni abbaan isaa jijjigatti bultii biraa ijaarratee achi jiraata inni immoo daa'ima waan ta'eef tiktookiin kan darbemi nama guddaa bira taa'uu qaba ture. Kadiri TikTokiin isin adabeeti keessaan naa barreessaame tijo hola lamoo dubbii dhugaati naa deebisaame asumaan sawwamu dhugaa asumaan naa barreessaashi waan akkasii dhageessanii jirtanimi guys dhageessanii jirtanimi miidiyaa irra deemu ture. Soba moo dhugaa? Naa barreessaa jira kun. Naa barreessaa jira. Dhugaadha. Waaw dhugaadha. Hayi dasjaa akkas taanaan dasjaa wanta sanis akka hojiirra ooluuf dhugaadha jee. Abbaa Abdullaa Gammadaa akka isin si barsiisuuf waadaa si seenee jira. Sanifuu yoo dhugaate wanti sun akka irratti hojjetamu goonaa jechuudha. Haasawaa qofa akka hin taane. Akkuma beekamu namni keenya wal qeequu irratti malee wal gargaaruu irratti tokkoffaa akka hin taane ni beektanii gosummaa irratti malee wal jaaluu irratti tokkoffaa miti ijoolleen teenya jechuudha.
dhugaa dubbanna amma mucaa kana akka Oromootti osoo hin ta'in akka Itoophiyaatti irraa haasawamuu ture jechuudha. Hundi isaaniitu viidiyoo irraa waraabbatanii vaayiraalii mana isaanii vaayiraalii tiktookii isaanii viidiyoo isaanii irratti waraabbatu malee namni waan qubna garaaf miidiyaa guddaa tokko irratti haa bahu jee duula godhe hin jiru. Mucaan kun amma EBS TV irratti bahuu qaba because Gammadaa Shoollee achirratti illee bahuu qaba. Yoo achirratti moor sagaleen isaa kana caa dhageeffame rakkoon isaa mannilleen kan namuu qabaaf isin galee mucaan kun xiqqaadha. Wanti inni godhe wanti har'a mucaan kun godhe boruu dhalootni biraatilleen akka haadhaaf abbaa isaaniitiif ajajamu godhe jechuu. Dhugaadha ture itti dawwalee jira. Ashi dhalootni biraatilleen akka haadhaaf abbaa isaaniitiif ajajaman qaalii haadhaaf abbaa isaanii akka dhagahan irraa baratanii jechuun mucaan kun amma seenaa hojjete. Seenaan qawwee tokko su qofaa miti qawweedhaan wanti jiru qofaa miti dhakaa darbuu qofaa miti seenaa hojjechuu jechuun seenaa hojjechuu jechuun qaalii haadha tan teetii sanuu ta jirtu osoo hin ta'in namni ta jirtu hin godhu isin galeen kwaan ta duutee miti seenaa waan haati tan teessin jette ta lubbuun jirtu hin godhu namni amma isin galee namni amma dhiira dursa dhiira alatti wal bare kana dursa jechuun haadha ofii caala jechuun qaalii haadhaa ofii caala qaalii mucaa wal baratanii isaaf duutii isaaf jireenya isii kaniti jechuun mucaan kun umrii isaa 14tiin qaalii haadha isaa dhagee jechuun isti dhaloota akkamitti hoomishamaa qaaliduu akkasii jedhame dhalootni biraatilleen haadhaaf abbaa isaaniitiif ajajaman jechuun gaafa namni haadhaaf abbaa isaaniitiif ajajaman biyyaafis ajajaman biyyaafis ta'an ollaafis ta'an manaafis ta'an bultiifis ta'an jechuun namni haadha abbaa isaatiif hin ajajamne biyyaafis hin ta'u bultiifis hin ta'u ollaafis hin ta'u waan takkaafullee hin ta'u akiraa isaatiif illee hin ta'u jechuudha. Sinigalee kanaafu mucaa xiqqaan kun fakkeenya jechuudha fakkeenya dhalootaati. Dhalootni amma gizee hedduu warri mataa jabaatan kun warra haadhaaf abbaa isaaniitiif hin ergamne namni haadha abbaa isaatiif ajajamu namni haadha abbaa isaan tolee jiru nama narrabsu nama guddaa narrabsu sinigalee sheekota narrabsu xiqqaa kabaja guddaa kaba jechuudha. Dhaloota nagiyaatu uumtaa jechuudha gaafa dhaloota akkanaa jajjabeessite dhaloota akkanaa barumsa irratti baradhu jettee gaafa jajjabeessite anamma mucaa kanaaf silkii kan hin biteef waan biraatiif miti so hamilee isaatiif mucaan kun xiqqaadha just namni tokko isa qofa dubbisuu barbaadu jira sinigalee dubbii miistira nama biraatti himee isatti himan amma waan ta'e isaan jechuudhaaf akka mee kaalidii kan jennaan silkii nama yoo ta'e akka confidence barbaadetti nama sanii hojjaa haasa'uu hin dandeessu. Silkii isaa yoo fe'etee yoo maybe waa godhuu dandeessaaf qobatti waan akkanaati silkii si ergaa bika akkanaati waan akkanaati si godhaa itti haasa'uita jechuudha. Saniif silkii biteef malee social media akka fayyadamtu akin TikTok irra dhufee taaptaap akka ja'uu fi miti jechuu barbaadeeti. Namni isa dubbisu barbaadan silkii isaatiin waa godhuu hin dandeessanii fi still barumsas sponsor harkatee jiran fakkaata mee san irra hojjanna. Waan dandeessan godha mucaa kana bira dhaabbadha wallahi mucaa kana bira dhaabbadha bataam itti amma bira dhaabbanne booda akka maqaan isaa amma olkee kanatti booda maqaan isaa oliin ka'u because takkuma carraan isin garee kanaafu akkaawuntiin amma maaliif hin gargaarre maakii warri jettan immoo akkaawuntiin maqaa imaama ganda sanii takkiin immoo bika naannoo saniitiin baname. Imaamni kun immoo hin amanamuu takkiin immoo maallaqa nyaataa jechuu osoo hin tahin nu caala isaatu itti dhiyaate nu caala isaatu qabe nu caala isaatu haadhas abbas beeka garuu maali rakkoon nama keenyaatu gaafa maallaqa galchuu kakuma galchuu barbaade 500 300 galcha maaliif ni beeytan waan dhuunfaati miti waan sabaatu namni qabatee badajee waan sammuu keessatti yaade Oromoon jila qaba maallaqa namarratti galchuu kanarratti abbaa sanirratti yoo hin ta'in nama bira galchee nama biratti ni deema jila waan qabuuf maqaan akkaawuntii obboleeyyan sadeetiniitiin kaalidii fi ijoollee xixiqqoo lameeniitiin haa banamuu jee yaadeen jechuudha. So ni yaallaa ni bannaa fi jaanii gizee sun baname baafachuu yoo hin dandeenyellee ispoonsaroota baay'ee qaba namoota hedduutu amma kabarsiisuu barbaadu jira ka mana kireessinaaf waan waggaa lama waan waggaa sadii warra jiru jira saniin hanqasu jiraatee jechuu 14 jechuun 18 waqti maal TikTok mataa isaa banatee maal ittanii yaada kanatti akka yaada kiyya TikTok mataa isaa tokko banatee achirratti jechuu sagalee isaatiin akka miidiyaan isaa afeeruuf jechuu sagalee naataa isiinaa jiru because achirra bahee
himuu qaba jechuudha rakkoo isaa isin galee. Maal isiniin fakkaata? Live anu gal cufu lo kada jeni kon tikadami. Tikshorati. Tikorrati la wani foto man video banula. Followers ada boleh tikish. Way tikshoo miti gaa meeqa kun ganaadha. Okay, naarani dandeessanii nama hedduu jira fooloo tolchaani. Laala amma akkam gootan ne bitanii Kaalidiif silkii isaatiin siimii bitanii fi Illee beekan qabu. okay, accountii haa banatu sanbooda viidiyoo takka akka hojjetu anuun inni maafi bas accountii banaa fi accountii tiktokiidha. Banaafi jiran amma. Maqaa isaatiin namni hedduu waan banataa jiruuf just mucaa kana namoonni hedduun gargaaruu danda'an accountii isaatiin banatee barnoota isaatis barachaa waa hedduu hojjechuu danda'a. Namni baratee waa hedduu hojjechuu ni danda'a. So nama sammuu qabudha. Namni hin dubbanne jechuun waan beeku jechuudha miti guys. Nama callisuutu waa beeku isin galee. Hayyee fooloo tolchaati guys. Kadir accountii banaatii fi accountii isarratti boru akka inni viidiyoo takka hojjetu haa hojjetu jechuudha. Osoo hojjetiin dura naaf haa bilbilu hayaa. Ayyee rakkoo takka hin qabuma inshallah. Hayyee taate. Dhaga'i. Ayyee. Wanti obbo Abbaaduulaa Gammadaa mana barumsaa isaa irraa dandahee jira. Istiil hanqa biyya alaa dhaqee baratutti inni taasisaa wanti jee isarraa dhaga'uu baannullee meebii keessaan jeemmoo laata bilbilaan jeemmoo namaantu usee odeessaa waan jedhamuutu miidiyaarra deemaa jira. Wanti kun hanqamta akka dhugaadha. Anaas deebisa maakii. Baddaa. Abbaaduulaadhaa nutti dhufee ture. Dunkaanuma keessatti nutti dhufeeti nu haasofsiise isaa fi biiroo misooma Oromiyaa itti gaafatamaatu wajjin dhufe. Nu laalaniiti turanii egaa dhufanii nu jajjabeessanii sabbarii jaaniin Khaalidiin nu bira taa'anii inshallah carraa agartee bakka sanitti barachuudhaan mijjeessinaa waan jedhamu waadaa nu galanii turanii. Waadaa san jechuun waadaa numa jira ammoo waan tokko amma gaafii nutti ta'ee Khaalidillee nurraa xiqqishoo gartee hin qeebalintu jira. Waadaa ummaatiyyaatu narra jira ijoollee tanaa wajjin adda bahuu hin danda'u waan jedhamu gartee Khaalid haasadaa ture. Isaan akkam biyya alaa ufuu barbaadanii? Isaan amma afaasii barsiisanii sagalirraa hanga dhumaa barsiisanii san booda biyya alatti erguu barbaadan. Okay. Ijoolleen namatti dhiisee osoo biyya alaa deemellee ijoollee tanaaf waa godhuu hin danda'an beektaa? Bakka guddaa yoo deeme namni hundinuu obboleettis ta'ee firas ta'een ilmoos namni biyya dhiiseetuma biyya alaa deemee kutateetuma osoo ulmatti faa ilmoo dhiisee deemuu jira beektaa biyya arabaa tana keessa yaa ustaaza keenya. Ulmaa guyyaa 40 faa osoo garaan hin danda'in ilmoo tana akkoottis hiree rabbuma harka jirti jee hadhaa guddisu idduu qunxuuxaa guddisu idduu gurra dhaamsee guddisu jidduu dhiisaniituma biyya namaa tana deemaniituma hojjetaniituma itti galanii osoo carraa kanatti fayyadame an akka maakitti bareedaadha jee yaada waan beenime. Nutilleen kana hawwaatuma turree hedduu itti gammanne carraan kun dhufuudha. Garuu rabbiin haala mijeessu innilleen gaafa tasgabbaa'ee numa fudhata jennee yaanna yoo rabbi jee ijoolleedhaafis. Isaan sadiin bikka takkatti fudhachuu hin danda'amu? Isaan gaa mana bultii addaa seenuun hin danda'amu deddeebi'ee yoo halaalu taate malee isaanillee mariisifne asichillee hojii mareennanaan jechaa turanii numa bira jiran yaadan jechuudha. Har'allee ergaan isaanii ijoolleen nutti dhufaa turte. Nu wajjin ni jiran isaan ammallee nu wajji jiranii. Viidiyoo banachuu hin danda'an fooloo kuma guutanii fi kuma guutaa fi haa banatu. Kuma guutaa fi fooloo guuteessan banata. Hayyee. Kanaaf amma haala gartee tajaajila ijoollota asitti hafanii kana mijeessuu irratti namni ni mijeessina jechuullee narra
namni karaa qeedatti nutti dhufellee ni jijjira. Egaa deeggarsaaf namni kaka'umsa ni qaba jechuudha. Har'a fakkeenyaaf deeggarsa midhaan nyaataa qabatee warri nu dhufan ni jiran warri shaggar jechuudha. Kanaaf haalli fuulduraa amma murteessinee akkana taha jechuudha irratti tasgabbii barbaachisa. Mucaan kun tasgabbaa'ee jechuudha sammuun isaa. Akkaataa adeemsa fuulduraa akkuma isin jettan dubbachuu dhabuun waa hubachuu dhabuun ta'u. Waan gartee madaalusan madaalee faayidaa isaaf gartee malusan inninis madaalee yoo rabbi jee kana mari'annee murteessinee kabajamoo obbo Abbaa Duulaa faanallee mari'annee yoo rabbi jee numa galchina jenneeti yaadadhaa jirra. Jalqaba asumatti nu bira onni qaban isaan iddoo mana barumsaa qaban Dibora Foundation dhaabbata jedhamu jechuudha. Achitti akka gartee barnoota gannaa kana akka achitti geggeessan isaan sadeenuu achitti dabarsan guyyaa kana nu dubbisanii turan barsiisonni isaanii. Kanaaf yoo rabbi jee jechuudha wanni kun numa mijjata jeetii yaada rabbi haa laafisu gaa irra caalatti gaa amrii rabbumaa gara gaggalchaa rabbi nu haa laafisu jenna. Ammas wanti inni isin jedhamu tokko ustaaz mucaa kana isintu waliin jira imaama bika saniiti rabbi jazaa keessan jannatan isin haa kafalu. Namni keenya amala nama keenyaa tokkotu jira. Izuma wanti sun harka dhadha'aniif izuma oowwituu sanitti malee gizee xiqqishoo ture ni dagatama. Akka hin dagatamne mucaan kun booda rakkoorra bu'a yookaan amma dagatamuti. Maaliif ilmoo lameen tan ufiifuu ganaan guddanne mucaan waggaa 14 jechuun xiqqishaa ganaa xiqqaa ifiifuu nama isa guddisuu barbaachisa. Garuu kanumarratti ilmoo lama jira jechuudha. Ka guddatan ganaa isa waliin. Kanaafuu ammuma warra ispoonsarii sasseeneef kana isaan bilbiluu hin eegina. Isin bilbilaa akkamii waan kun mucaanii namni isin jiru nuti harkaa qabaa waan kana akkam gootanii ja'ati. Itti bilbilaati qaamaanis bika san dhaqaa. Maaliif namni keenya wanta gaafa rakkoon itti galte akka abbaan suni gizee hundatti deddeebi'uu fedhe. No, namni akkasii miti. Itti dhaqaa, itti bilbilaa, itti dubbisaa. Akka miidiyaa gurguddarratti illee bahu. Miidiyaa gurguddarratti illee akka bahuuf jechuu dhimma mucaa kanaa dhimma waan xiqqaa miti ja'ati. Isin akka abbaas taatanii akka haadhas taatanii bira dhaabbachaa jirtan waan ta'eef akkas godhaa yaa ustaaza. Marhaba kana inshallah itti jirralleedha. Amma dhugaadha akkuma isin jettan isinillee ni garsiifna dhayitanii daawwattan nuun jedhanii egaa gaafa waadaa nu galan san nutti himanii turanii. Nutilleen amma keessumaa nu dhuftuu fi deeggarsuma deemu jiru haala asii waaqindeessuudhaa kanatti jirra. Egaa ammoo deeggarsi nuti barbaadnu irra caalatti akkuma dheengaddallee isinitti dhaamee ture. Bu'uura irraa deeggaruudha wanni nuti barbaadnu jechuudha. Waa'ee manaa maatiin dubbatiin manni illee hin jiru bar manni nu garsiise sun keessa jiraatanii waa'ee manaatillee maatiin dubbatina. Kanallee dubbannee turre nu qofaa miti jechuudha akka kominikeeshinii kutaa magaalattis dubbatanii akkasuma obboleeyyan keenya warri hoggansa kutaa magaalaa keessa shaggar keessa jiran dudubbatanii turanii karaa kabajamoo kantiibaa magaalaa Finfinneedha adda ta'anitti illee dubbatanii turanii kominikeeshiniin magaalaa Finfinneetis waan kana ergaa dabarsee jira jechuu oduun nu ga'ee jira. Egaa ittuma yaadamaa jira akkasuma ammas micoon takka obboleettiin teenya takka sarraa biyya alaa tana karaa Ameerikaadhaas Liiliyaa Siwiidin irraa viidiyoon hayyee fooloo godhaanii baha viidiyoo yoo isin fooloo kuma takka